Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastotuu taatan hundi keessan kan biyya keessa jirtanis kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi haraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nagaa miudannoo adda ta'e waytanaan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Dhugaa shamarran keenya biyya ambaa keessa jiru dhugaa rabbi waaqayyo firjaa nuuf haa kennu jechuudha. Baay'isee firjaa nuuf haa kennu. Godanyaan asitti nan qabee jira ijoollee baay'een godanya shamara kan qabu hin beeku nulachuu wajjin dhufne wajjumaan jirra haga ammaa jechuudha. Nyaanni keenyas dhugaatiin keenyas irriba keenya bicha gargar malee sa'aatii 24 olumaan teenya jechuudha. Obboleettiin koo kuni yeroo biyya ishii keessaa dhuftu godanya hin qabdu turte. Ikkuma biyya arabaa kana dhufte waggaa dhiyeenya keessa godanya baafatte waggaa sadaffaa isheetti godanya gabaafatte. Mucaan nama biyya isheeti amantiin ishii mucayyoon beentira jechuudha. Mucaan illee dammoo agalgaayidha. Walitti dhufanii kazaan buhaala nama kanaan ol barattee osuma wajjin ta'e jechuudha. Ol jaalatanii jiranuu bara waggaa lamaan darbe keessa waggaa tokko wajjin turanii raawwatanitti bootaa bitachuudhaaf hawwite. Gaafa bootaa bitachuudhaaf hawwitu kana hiriyaa fi gizee baay'ee jechuudha. Dhugaa waaqayyo nu warri shamarrani baay'ee tokko dakkaamadha dhugaa. Baay'ee tokko dakkaamadha rabbi maaliif akka ta'e qaruuf hin beekani jechuudha. Dakkaaminatiin keenya haqimii keenya ol maaliif jaalalli akka nu moo garuu hin beekan dhugaa. Baay'een ajaa'iba gizee baay'ee jechuudha. Gizee baay'ee jaalalli nu moo jechuudha. Maaliif akka nu moo garuu hin beekan. Kazaani wannu naan jette bootaa bitachuun danaan jette jechuudha. Jennaaniin waaqayyo si haa gargaaru jawaadhu obboleettii. Maaliif namni mana qabu namni mala qabu bakka hirkatu qaba. Gaafa biyya ambaa keessaa illee galee minama mana jedheeni akkasuma walumaan mari'annee bootaa kana eenyudhaan bitti maqaa isaatiin bitte jechuudha. Gaafa maqaa isaatiin bitte dhugaa baay'ee tokko anuyyuu mucaa kana waliin guyyaa baay'ee waliin haasa'ee jira. Haa gizee isheen jiraatuuf nagaa waaqayyo gizee ishii gaafa ta'u baqa nama gaarii nama baqa hin beekani. Dhadhaan akkam ta'a gaafa aduu keessa goote hin baqaama jira dhadhaa wayitti dhugaa. Ani garuu isarraa kun hin eegamallee dhile. Maaliif isheenis akkamitti amante nama waaqayyooti agalgaayidha jette jechuudha. Jettee mucaa kana wajjiniin waggaa kana muluu turan waggaa 3 wajjin turanii kazaan yeroo tokko keessa yoo nda'u birrii gara biyyaa erguudhaafiif taatet ani moo yeroo sanitti rabshaan gaafa rabshaan ka'u inni moo achi birrii tiinan hojjechaa jira jedhee waxxaree qabee jira jechuudha. Kazaan gaafa inni waxxaree qabu birrii kana moo jarri ishii kennaaf hin jiran asii kagiza san rabshaa keessa jira maal osoo sanna birrii naaf ergi gaafa isheen naan jettu ani birrii kee keessa doolaara 600 asii gara naannoo birrii 70 akkana hin ta'a yeroo san jechuudha. Akka ammaa kana yoo gizee san birriin baay'ee gadi bu'aadha. Naannoo birrii gara 70 ergee fi birrii kanas fudhatee durallee gara birrii gara 500 olii irratti ergite qabu. Manas irratti ijaartee waan hundaa irratti gootee dhugaa rabbii jechuudha. Kazaan amma eeguma rabshaan biyyattiin keessa jiru kanatti ka'een booda dagaruma nagarii keessa dubbiin dhufee ollolanii gaafa ollolan maal jedhaani ani bootan kun kiyya birrii natti ergite assaabitu ana nagaafadha birrii natti ergite assaabi siif deebisa. Dhugaa ani hin beekan kiristoosii jechuudha. Wayne hin jedhe baqa wayne shamarran biyya keenya shamarran Itoophiyaa hin jedhe dhugaa waaqa. Wayne shamarran hin jedhe dhugaa. Eebade idaa kanatti rabbi karana laalte abbaan manaa si gana hiriyaa si gana obboleechi si gana maatiin nama gana garuu maalidha inni barri kun amantee ishiin keessa ishee amantee itti of kennite amma ishii gana amma maatiin isheetti fi maatiin isaa jidduu lamaan keessatti jaarsummaarra jiru bootaa san gurguruudhaaf jechuudha. Maal godhaa gaafa isaan lola kaasan sagalee ishii waraabuu qabe jechuudha. Sagalee ishii waraabee deemee maatii ishiitti dhageechisa. Garuu kan nagarii kaase isa kan sagalee waraabaa jiru isa. Bakka kanatti dhiirri jechuudha
sobaniituma sin jaaladha siifan kufa siifan du'a nuun jedhu malee Kiristoos gaafa beekaa bariin harka isaanii ga'ee of danda'anii namni luka tokkoon dhaabbatu gaafa gaddeebi'ee luka lamaan isaatiin gad dhaabbate dhugaa garaagaranii nu laalan jechuudha nu boochisu jechuudha garuu mijoon tun naannoo ji'aatii kaasee jirti jechuudha imimmaan hin beeku ani keessa darbee beekaa yeroo ishiin boochee aara hin nyaattu hin dhugdu maaliif yaansi bariin kun xiqqaachaa oolitoo kuma dhibba jaha fi uumamaan ol ta'ee jira mucaa haaraatti kan ergitee jiru waan waggaa tokko hojjette waggaa tokkoo fi gimmaasha hojjette isumarratti ergite jechuudha isumarratti ergite bakka isumarratti ergite yookiin birrija lamaa ergite yookiin birrija sadii ergite yookiin kaangoote ani dhugaa hin beekan maalan jedhan ani gisuma dura ishiin bootaa maqaa isaatiin haa bitamu gaafa ishiin jettu san lakkii birrii maqaa isaatiin hin bitini bootaa kana maqaa isaatiin hin bitini obboleewwan keetitti himite obboleewwan kee dhufanii harmeen kee siif haa bittu nus akkasumatti bitannee bootaa'e mucaa kana onlaayiniidhaan baratte malee hin beektu sababa saniifiyyuu bootaa'eatti hin bitini maqaa isaatiin hin jedheen hin ture jechuudha jedhu sa'aatii san xananaaf dhaga'uu didde jechuudha amma gara gaggaragaltee gaafa ishiin boochu ati barnaan jettee turte naan jette garuu bineensa darbe sareen dutteedhaan maal godhadhe kan darbe kanarra jirti dhugaa hin beekan shamarran biyya arabaa yeroo jedhamnu baay'ee dakkaama anumarraanuu qabe ana mataa kootirraan qabe baay'ee dakkaama bakka የመጨረሻ dakkaamadha jechuudha garuu immoo tokko ni jira cimtuun ni jira tokko jechuudha kan jaalalaafis iddoo hin kennin kan maatii keenyaafis iddoo hin kennin kan abbaa manaa keenyaafis iddoo hin kennine kan obboleewwan keenyaafillee iddoo hin kennine ni jira garuu tokko immoo kan abbaa manaa keenya qofaaf bitamnu bakka kan obboleessa keenya qofaaf bitamnu kan maatii keenya qofaaf bitamnu kan hiriyaa keenya qofaaf bitamnu ni jira maaliif asasitti mar'imaan kee hidhattee akkina ittu gizee ramadaanaa fa'a mar'imaan keenya hidhattanii bar odoo dheebottanuu odoo beeloftanuu odoo wanti meeqa isin hawwisiisu mar'imaan keenya hidhattanii kushiinaa gandaa keessa dhaabbachaa hawwattu bar dhugaa barri keenya hin taphatinaa anumarraanuu kaasee ma'anaa gorsina barbaachisa garuu naman gorsuu ture garuu bulee goddenyaan koo kun baay'ee garaa na nyaatte jechuudha hin boochi dhugaa rabbi baay'ee qisqis jettee la bakka samuuni kana hojiitti fakkaatu Kiristoosi karaan ani na sodaadhe fiyyuudha karaarraa odeemtu makiinaan itti bu'inna guyyaa baay'ee amma maaliif nu oliin baana oliin galla jechuudha hiiqamna bakka fiziis jettee deemtu jechuudha karaa gubbaadha baay'ee tokko garaa na nyaatte sababa saniifiyyuu obboleewwan koo akka ishee jiraachuu dandeessu maallaqa keessanii Itoophiyaatti gaafa ergitan dhiira irratti hin erginaa abbaa barbaade haa ta'u qoshashaa obboleetti keessanii qoshashaa haadha keessanii qoshashaa abbaa keessanii qoshashaa obboleetti keessanii ishee sunaa nyaatan yoo nyaatanillee koodee keessan garuu durriyyeen maalummaa isaa hin beekne ani agalgaa'eedha ani nama waaqayyooti ani waaqayyo nan jaalladha amantii kamii keessattumaa hin taane nama amanuun baqqeeyyee macarrashaa dhibbatti badee jira eenyu aman waaqayyo tokkichaa fi ardii kasi uume qofa bicha amani malee nama hin amaninaa dhugaa namni nama anis nama ka namni nama bakka namni haga ati qabdu si jaalata malee gaafa ati dhabde sin jaalatu gaafa ishiin dangala jettu maal jira sirri hojjedhu xiqqoo ishii jechaan jira jechuudha la ስለዚህ nama amanuun bakka dhibbatti የመጨረሻ ሳሬ ታየች sababa isaaniifiyyuu nama hin amanina namni nama hin amanina garaa ofiitu wallaalan heexootti dhuguudhaan sababa saniifuu akkanarra jirti obboleettiin koo kuni ana baay'ee garaa tokko na nyaatte muudannoo akka ishee namoonni qaban ni jiru viidiyoo kana biraan gaa hiriyoota keessan obboleewwan keessaniif viidiyoo hojjedhaa maallaqa keessaniin erginaa jedhaa obboleewwan keessan gorsa bakka dhibbatti warri miidiyaa fayyadamtan hin beektu hiiqabatti garuu obboleewwan keessan kan miidiyaa fayyadamne ni jiru biyyoontu miidiyaa fayyadamtu tiktokii qofa bicha darbee dhuftee laalti malee miidiyaa fayyadamte odoo miidiyaa fayyadamtee waan miidiyaa irratti ta'aa jiru argite maallaqa ishiin argitu turte jiru garuu miidiyaa fayyadamtuuf maalitti argitire bal'aani ba'ee bakka wayii ga'uu hin danda'u sababa saniifiyyuu obboleewwan akka ishee kun jiraachuu danda'u kan hiriyoonni sin jaaladha siifan kufa jedhanii
maallaqa ishii irraa guuran jiraachuu danda'u. Obboleewwan keechaniif share like share comment godhaa isiniin jechuu jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin olitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Waan isheen irra geesse dammoo isinittan hima. Amma garuu bootaa gurgurra jechaanii jiru. Ani beeku booticha ishiin garuu booticha hin gurgurtu wanni feegalee jechaa jirti. Waan isheen irra geesse dammoo viidiyoo isiniifan hojjedha isiniin jira. Haga viidiyoo biraatiin olitti deebinu turtii gaarii. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja.